Shira guddaa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammadii fi Profeesar Maraaraa Guddinaa irratti diinni dalage. Mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaa dharaa fi dhugaa addan isiniif baasa. Supernatural intervention divine intervention Profeesar Maraaraa የሚለው ነገር ለውጥ ያመጣል። ይሄ አንዳንድ ጊዜ የመንደርተኛ ነገር ያልሆኑ ነገሮች እነሱ ትንሽ እንትላል እንጂ እንደተፈለገ ዝም ብሎ መመጫው መንቦጫረጉ ብዙ ትርፍ የለውም። ምን ውይይት እንበለው ምን እንበለው ትንተና እንበለው ትንሽ Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo akkuma viidiyoo kanarraa dhagaa turtan akka waan xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammadii fi Profeesar Maraaraa Guddinaa wal arrabsaniitti miidiyaa kanarraa qoodamaa jira jechuudha. Keessafuu gara Feesbuukaatii fi guruppii Telegiraamaatiin baay'ee qoodamaa jira jechuudha. Warri Habashaa faan wal harkaa fuudhanii jechuudha. Paartiin Oromoo walitti kaatee warreen siyaasaa Oromoo keessa hojjetan walitti ka'an dureeyyiin Oromoo walitti kaatee akkasumallee hayyoonni Oromoo walitti ka'an jedhanii jechuudha. Wal harkaa fuudhanii facaasaa jiran soba dhugaa fakkaatu namoonni keenya illee dhugaa seeti waan kana jala deemaa jira jechuudha. Please yaa saba keenya waan tokko adda baafadha. Yeroo ammaa yeroo teknooloojiin tolte kanaatti jechuudha shawwadamuu hin qabdan waan namni isiniin jedhu kamiinuu shawwadamuu hin qabdan jechuudha. Gabaabsee wanni isinitti himuu barbaadu wanni kun walumaa galatti guutuun isaa soba jechuudha. Jala deematii jala seenaa ilaala sirriitti adda baafadha jechuudha. Guutummaan guutuutu soba kun shira diinni Oromoo irratti qopheesse. Wanni shirri kun qophaa'eef maali? Jawaar Mohaammadii fi Profeesar Maraaraa Guddinaa wal afaan kaa'uudha. Qabxiin ijoon kana jechuudha waan biraa miti. Warreen gara fakkeenyaaf Profeesar Maraaraa Guddinaatii fi xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammadii illee Oromoon akka jaallattuu fi akka kabajullee ni beekan jechuudha. Ija Oromoo akka tanillee ni beekan jechuudha. Jara kana wal afaan deebisanii isaan lamaa waliif galan fakkeenyaaf Jawaar Mohaammadii fi Profeesar Maraaraa Guddinaa waliin dhiban ni beekan jechuudha. Jechuun isaan waliif galan garuu warreen hordoftoota isaan jala deemu kana wal afaan deebisuuf jechuudha waan biraatiif miti. Bakka lamatti qooduuf jechuudha. Kan Jawaar jala deemuu fi akka silaa keenya isaa yaadanitti Profeesar Maraaraa Guddinaa akka waan mootummaa deeggaraa jiru akka waan siyaasan Jawaar tun wanni Jawaar oofaa jiru kun karaa sirrii hin ta'ini siyaasaa ijoollee siyaasaa mandara keessaa akka inni jedhee takkatti godhanii jechuudha. Viidiyoo bakka ijoo qofa muranii gaafa kana dura gaafiif deebii yeroo inni kitaaba eebbisu uummanni gaafatee waa'ee paartii KFO'tii fi akkasumas mallee waa'ee mootummaa ce'umsaa kan KFO fi ABO'n walgahii ta'anii irratti hawaasni gaafate san achirratti waan inni Profeesar Maraaraa Guddinaa maqaa waamee achirratti maqaa dhaysanii Profeesar Maraaraa Guddinaa jecha jedhu san qofa keessaa fudhatanii kaanillee bakka biraatti fudhanii gidduu kanatti galchan jechuudha. Waan amma Profeesar Maraaraa Guddinaa jedhulleen oduun guutuun Profeesar Maraaraa Guddinaa waa'ee Jawaarii fi waa'ee siyaasaa haasa'ee kan isaa mummuranii wal keessa galchan kun hundi oduu guutuutu jira viidiyoo guutuutu jira jechuudha. Mummuranii walii galchanii bakka akka hin beekamnetti nama muuxannoo waa'ee teknooloojii kana sirriitti keessa beeku wanni hundi laaftuudha ni beektanii kana. Kanaaf immoo kana fayyadamanii jechuudha haala kanaan viidiyoo idiit godhanii walitti dhiyeessanii gidduu muranii hawaasan sobaa jiran uummataan shawwadaa jiran uummata warma paartii KFO deeggaru kana bakka lamatti qoodaa jiranii way argitanii isin wal afaan deebisuuf jechuudha. Kun shira diinaati obboleeyyan adda baafadha. Waan kana jalan deemina dogoggora kanarraa of eeggadha. Kun soba guddaadha. Jawaar akkana jedhes hin jiru akkasumallee Profeesar Maraaraa Guddinaan akkana jedhelleen hin jiru jechuudha. Kun soba guddaadha. Mee viidiyoo kan hanga dhumatti dhaggeeffannee dhumarratti nagaa walitti dhaammanna. Supernatural intervention divine intervention Profeesar Maraaraa የሚለው ነገር ለውጥ ያመጣል። ይሄ አንዳንድ ጊዜ የመንደርተኛ ነገር ያልሆኑ ነገሮች እነሱ ትንሽ እንትላል እንጂ እንደተፈለገ ዝም ብሎ መመጫው መንቦጫረጉ ብዙ ትርፍ የለውም። ምን ውይይት እንበለው ምን እንበለው ትንተና እንበለው ትንሽ ጥሩ አይደለምና እና ምክር እንቀበላለን ምንም ችግር የለውም። እንዲህ ማድረጋችሁ ጥሩ አይደለም የሚለውም ያዋጣል። ግን ከዚያ ያለፈ ቋንቋ ዝም ብሎ ተራ አሉባልታ ላይ ተመስርቶ ፖለቲካዊ ውይይቶችን እንዲህ ሆኗል እነዛ ሆኗል እነዚህ ይሆናል የሚለው ውስጥ ከመግባት ይልቅ ለ60 ዓመታት አካባቢ ሲገባል የቆየው የመብት ትግልን በማይጎዳ መንገድ መንቀሳቀስ አለባቸው ማድረግ አለባቸው የሚለው ምክርም ሆነ ሌሎች ነገሮች ቢሰጡ ነው ግድልኝ። ግን እኛ የተሻለ ፖለቲካ እናውቃለን የሚለው አደጋ አለው። ይሄንን በግልጽ ቋንቋ ፖለቲካ ለሚገባቸው የኦሮሞ ልጆች መናገር ይፈልጋል።
Baay'ee nama dhiba dhugaa rabbii shirri qophaa'e kuni shira laayyoo miti jechuudha. Akkuma kana dura jechuudha miidiyaan mootummaa dookumantarii Jawaar Mohammad waan duraanii waggaa meeqa dura inni gaafa dardarummaa isaa Oromoof qabsaa'aa ture jechuudha. Wayyaanee irratti dalaganii ittiin qabsaa'aa turani. Kana dura miidiyaan mootummaa qopheessee gadi baasetti amma kunillee jechuudha beekadda namoo gurguddaatu duuba jira jechuudha. Waan akkanaa kana hubadda nama gurguddaatu duuba jira. Baay'ee waan kana miidiyaa gurguddaatu wal harkaa fuudhee hafarsaa jira jechuudha. Hayyoonni Oromoo wal lolanii walitti ka'anii Jawaar Mohammad inuma barjoollemmaan Oromollee warri keessan beenne akkanumatti argeetuma useetuma fiigu maal jedha Jawaar maaliif kafaawoo keessaa bahee Jawaar kafaawoo keessaa bahee jira Profeesar Mararaa wal lolanii jiranii bakka kana oofama jechuudha. Wanti kuni guutummaan guututtu kuni propagaandaa shirri hayyoota Oromoo irratti qopheesse malee Jawaarii fi Profeesar Mararaa guddina walilollee wallolulleef hin ta'anii paartii keessaa Jawaar bahelleen hin jiru akkasitti hubadhaa jechuudha. Daawwattoota keenya kuni soba jechuudha. Kun soba guddaadha. Olola jechuudha. Jawaar paartii kafaawoo deeggaruu dhabuu danda'a hin beekne maaliif duraanuu fakkeenya paartii kafaawoo keessallee hin jiru akka inni hin jiraanne ni beektan booda kana itti gale jechuudha. Haa ta'u amma immoo paartii kafaawoo jecha kanaaf yookaan propagaandaa kanaaf keessaa bahe kanatu keessaa baase wanni jedhamu suni guutummaan guututu soba guddaadha jechuudha. Kuni soba jechuudha. Namni jala seenee teknoolojii fayyadamee beeku viidiyoon kun eessaa akka dhuftee fi maaliin akka idiitii godhamtee fi akkasumallee guyyaa kam akka poosti taatee fi eenyutu akka poosti godhe hundumtu jechuudha ifa jechuudha. Kun namaaf ifa jechuudha ni beekama jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana nama shawwaduun hin danda'amu jechuudha. Wallaaluma akka ofii yoo shawwaduu danda'an malee jechuudha. Yeroo ammaa kana daa'imniyyuu ni shawwadamti jedhee hin yaadu jechuudha. So kanaaf waan akkana kanarraa akka of eegdan dhaamsa isiniif godhuu barbaada. Namoonni ijoollee warri paartii kafaawoo deeggartan kan Jawaar jala deemtanis kan Profeesar Mararaa Guddinaa jala jirtanis hundumtuu abbaa keenya waan ta'eef isaan hundumuu jechuudha. Ija Oromooti garuu bakka lamatti wal qooduuf yaalaa waan jirtan natti fakkaata. Wanni kun soba tahuu beektanii jechuudha. Akka waliin qoodne akkasumallee akka hayyoota keessan irratti gamaa gamana jettanii dhagaa hin darbanne dhaamsa isinii godhuu barbaada. Kun shira diinni qopheessa jechuudha. Gaafa isin gamaa gamana dhaabbattanii dhagaa walitti darbitan kaayyoon diinaa milkaa'ee jira. Wanti diinni barbaadulleen kanuma jechuudha. Kanaaf immoo hayyoota keessan kabaja hayyoota keessan bira dhaabbadhaa malee waan akkanaa kana dhiisaa ispeeshaalii ijoolleen gara feesbuukaa jiran jechuudha. Waan kana baay'inaan qoodaa jiran jechuudha. Guyyaa lama akkas hedduu bakka qoodamaa jira jechuudha. Kanaaf diinnis kan barbaadu kanuma jechuudha. Addaan nama qooduu hayyoota gidduutti qoree jaaruu fi dallaa jaaruu hayyoota gidduutti dhukkuba uumuu kan diinni barbaadu kanuma waan ta'eef jechuudha. Waan akkanaa kanarraa akka of eegdan isinitti himuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf Jawaar akkuma fakkeenyaaf kana dura Baqqalaa Garbaa gaafa gara Ameerikaa deemu jechuudha. Siyaasa keessa harka fudhadhe jedhee dubbatee tureetti jechuudha. Jawaar inni beektan waan dubbatu ifaa galatti dubbata dhossaan nama waa dubbatu miti. Yoo paartii kafaawoo dhiisee keessaa bahee ol bahee nama dubbatuudha sodaa tokko malee jechuudha. Eebbisee kan kennama keessaa bahuudha malee wanni ololli akkanaa kunii fi hannaan nama immoo deemee karaa darbuu miti Jawaar ni beektanii. So kanaaf waan akkanaa kanarraa obboleeyyan akka of eegdan isiniin jechuu barbaada. Kuni soba guddaadha. Wanti ifatti wanni qophaa'ee fi hayyoota Oromoo gidduutti qoree jaaruu fi akkasumallee hayyoota Oromoo adda fageessuu fi walitti diina godhuu fi bineensa walitti godhuu fi hayyoonni akka waliin dhabnellee ni beekan bareechanii beekan tolchanii beekan akka waan isaan qopheessan kanaaf jarri lamaanuu uf duuba hin laalle bareechanii beekan garuu namoota isaan kana hordofu hordoftoota isaaniitiif deeggartoota isaanii akka gamaa gamana dhaabbatanii fakkeenyaaf kan Profeesar Mararaa Guddinaa deeggarulleen akka Jawaaritti dhagaa darbatu kan Jawaar deeggarulleen akka Profeesar Mararaa Guddinaatti dhagaa darbatu Oromoo maa beekadhaa laal gamaa gamanatti Oromoo kana bakka lamatti qoodanii akka gamaa gamana dhagaa walitti darbatan gidduu kanatti galaana isaan dhagaa sanitti darbatan qopheessanii jechuudha. Kanaafuu galaana kana abbaatu irraa of eegaa galaana sobaa irraa of eegaa isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo eegaa oduuf odeessaaleen har'a isiniif qopheessine kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya akka isinitti tolu abdii qabaa. Isinitti tole viidiyoo laayikii godhaa akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf sheer godhuu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya waan Oromoof Oromiyaa keessatti ta'u argatuuf jechuudha fuula YouTube Oromoon subscribe godhuun miseensa maatii keenya
taha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagantaan keenya kan har'aa isiniif qopheessine asumarratti goolabamaa sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.